Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama kam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdullah. Waan kana bilbila keessan irratti argitanii ni beektu. Waan kana argitanii beektu taanaan gonkumaa bilbila keessan irra haquu yookaan balleessuu hin qabdan. Imo waan haaraa fidee jira. Waan namni hundi fayyadamuu qabu. Wanni kun WhatsAppin dura fidee ture garuu amma Imoon dura bu'ee jira. Wanni kun hundi keessanuu isin ilaallata itti fayyadamuu qabdu. Waan baay'ee barbaachisaadha. Imo fayyadamtu taanaan dirqama waan kana yeroodhaan sirreeffachuu qabdu. Erga jalqabee reef bultii lama sadii dura WhatsApp qofatu qaba ture amma garuu Imo WhatsApp dura bu'ee jiran isinin jira. Waan baay'ee barbaachisaa waalaan haalaan faayidaa guddaa qabu. Akkasuma waan database bilbila keessanirra jiruun wal qabatee jirudha. Wanni kun waan baay'ee bareedaadha. Hiriyoota keessaniif share godhaa nama hunda biraan gahu. Imo raseenuudhaan settingiin haaraan kun maali akkasuma akkamitti itti fayyadamna isa jedhu sirriitti ifa isiniif haa godhu. Jalqaba wanni kun faayidaan isaa chat backup jedha. Akkuma isin argitan gubbaa irratti maali faayidaan isaa? Backup your chat and media to your Google account storage and you can restore them after reinstalling nuun jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Chaati yookaan immoo waan Imo irratti namaan dubbataa jirtan mara video haa ta'u photo haa ta'u akkasuma sagalee recordii haa ta'u chaati namaan dubbataa jirtan mara isaa bakka tokkotti guyyaa irra email irra isiniif akka inni kaahu godhachuu qabdu jechuudha. Haaraa dheengaddaree fidee waan kana hundi keessanuu yeroo tokko qofa oongootu sanaan booda osoma bilbilli keessan isin jalaa bade osoma namni biraa irra seene osoma aappii sana balleessitanii deebiftanii wanni isin namaan dubbataa turtan marti isa daqiiqaa tokko keessatti Imo haaraa yookaan bilbila haaraa irratti emailidhuma keessan sana qofaan isiniif deebi'aa jechuudha. Yookaan immoo akka waan Imo duraan fayyadamaa turtanitti wanni martinu ragaa hundinu wanni isin achirraa qabdan Imo irraa namatti ergitan namni isiniif erge sagaleen viidiyoon footoo martinu isiniif dhufa. Akkamitti godhanna isa jedhu Google accountiidhaan haala kamiin wal qabsiifna akkasuma akkamitti backup goona viidiyoo footoo chaatii achirra jiru isa jedhu waliin ilaala. Backup tuquu hin qabdan osoo waan isinitti agarsiisu kana hin sirreeffatin jechuudha. Hundi keessanuu itti fayyadamuu qabdu. Jalqabarraa Imo irra seenuudhaan haala kamiin waan kana settingii isaa sirreessina. Yeroo tokko qofa sirreessitu sanaan booda ufuma isaatiif Imoon guyyaarraa lafa isiniif kaa waan isin guyyaarraa namaan dubbattan. Kanaafuu maal godha? Gara aappii Imo seennaa jechuudha. Imo beettaas haa ta'u kan isin fayyadamtan Imo HDs haa ta'u Imo normaalis haa ta'u irra seenuudhumaan maal gootu? Profaayiliin keessan bakki profaayilii harka bitaa gubbaarra ni jirti. Chaatii duubaan achirra tuqanna yeroo tokkicha chaatii duuba profaayilii keenyarra tuqachuun gara fuula duraa deemna. Haala kanaan nu baasa bakkuma lama sadii tuqnee qofa itti baana. Setting ka jettu kun asitti arganna security and privacy jala setting si jetturra tuqannee yeroo tokko gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Setting ira tuqannee yeroo deemnu haala kanaan nu baasa. Chat ka jedhu sadaffaa irratti argattu hundi keessanuu chat isii jettu isii sadaffaarra jirtu kana waan namaan dubbanne jechuudha. Setting chatii keessa seennaa jechuudha. Chat isii jetturra tuqannee gara fuula ittaanutti darbina. Chatii kana tuqannee yeroo deemnu haala kanaan nu baasa. Daka irraa sadaffaarra chat backup waan jedhu cloudidhaan arganna. Chat backup chat management jala chat backup kanarra tuqannee yeroo tokko achirra tuqachuun gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Chat backup itti asirratti argattu. Yoo Imoon keessan hin qabaanne Imo keessan Play Store irra haaromsa. Chat backup irra yeroo seennu haalan jalqaba isinitti agarsiisaa ture sanaan dhufee nuuf baasaa jechuudha. Kanaafu jalqaba backup ka gurraacha'ee adiin irratti barreeffame kana tuquu hin qabdan gonkumaa jechuudha. Sana osoo hin tuqin dura waan nuti sirreessinu lama sadiitu jira. Maaliif emailii keenya wal qunnamsiisuu qabna. Emailii password isaa beektan emailii sirriitti qalbii keessaa qabdan osuma bilbilli bade. Kanaafu Google account isii jedhu kun unselected dha yookaan hin filatamne emailiin. Kanaafu Google account isii jettu kanarra tuquudhaan emailii tokkos yoo qabaattan lamas yoo qabaattan isin filachiisa. Achi keessaa emailii bilbilli keessan martinu Google account Gmail ni qaba. Emailii tokko itti filannaa jechuudha. Choose account nuun jedha. Emailii qabdan irra
tuqattu emailii isin bilbila irraa qabdan ifimaaf isinii fida. Yeroo isin irra tuwitan haala kanaan naannessuu eegala eeyyama barbaada waan ta'eef eeyyama kennuu qabna. Asuma irratti eeyyama nuu fida. Imo Messenger want to access your Google account nuun jedha allow gochuu qabna. Gara gajjallaatti gadi bu'uudhaan maal goona cancel continue jira continue tuqannaa jechuudha. Continue siin jettu kun as jirti continue kana tuqannaa. Yeroo tokko continue yeroo isin tuwitan eeyyama kennitaniirtu emailii keessanirra akka chaatiin Imo ta'u emailiin sun dhufee Google account fuula dura haala kanaan nuuf tahaa jechuudha. San qofaa miti kan nu sirreessinu ammas auto backup tu jira jechuudha. Erga emailiin keenya as galee ka'e emailii kana emailii beeknu ta'uu qaba. Auto backup kun akkuma isin argitan fuula dura isaati ofii tahee jira. Ka ofii ta'ee jiru kana oonii gochuu qabna garuu guyyaa nu filachiisaa jechuudha. Auto backup kanarra tuquudhaan daily jira, weekly jira, monthly jira. Daily irra yoo keessan waan namaan guyyaa sa'aatii 24 keessatti dubbattan ofuma isaatii sa'aatii 24 emailii irra isinii kaa'uudha. Yoo weekly irra kaayyattan ji'aan ka ji'a tokko bakka takkatti walitti qabee akka Imo irra isiniif kaa'u yoo ka torbee tokko jechuudha weekly ka torbee tokko monthly yoo filattan ka ji'a tokko bakkatti walitti isinii qabee kaa'uudha. Garuu nuti ka guyyaa filanna ka sa'aatii 24 inni nuuf kaa'u daily isa jedhu isa jalqabaa filanna. Isatu bareedaadha. Guyyaa irra waan nuti namaa waliin haasofne akka inni emailii irra nuu kaa'u. Daily erga filattanii booda including image suuraa nama walii argites moonuun jira jennaani videos moonuun jira videos yoo barbaadan gochuu dandeessu garuu yoo videoon barbaanne video dhiisuu dandeessu photo sagalee fi chaatii qofa godhachuu dandeessu jechuudha. Sanaan booda networkiin ni jira. Networkiin inni ittiin fidee irra sinii kaa'u yoo feetan wifi qofa filattu yoo feetan immoo data and wifi and cellular ka jedhu yoo filattan wifi qabattanii dhiiftanii dataanis ni kaa'a jechuudha. Erga kana sirreessinee kaane maal tuqna backup now ka jedhu tuqnaa jechuudha. Backup now yeroo tuynu waan haga ammatti Imo irratti namaan dubbataa turre ifuma isaati preparing nu jira ni eegna lakkaa'u eegalaa jechuudha. Kana jechuun maalinni waan nuti haga sa'aatii kana sirreeffannutti namaan dubbataa turre ka waggaasa ta'u ka ji'aasa ta'u fidee emailii irra nuuf kaa'u eegalaa jechuudha. Kanaan booda sa'aatii kanarraa eegalee sa'a 24 waan nuti sa'aatii 24 keessa namaan dubbanne emailii irra nuu kaa'a. Bilbilichi yoo cabee bades yoo Imoon akka carraa ta'ee bades wanni isin namaan dubbattan dhibbaaf dhibbatti isinii deebi'ee dhufa. Emailii dhuma itti galchi isiniin jira gaafa isin Imo balleessitanii deebiftan. Sanaan booda last backup guyyaa nu barreessa total size meeqa akka backup godhanne bakka nan jedhu kanarratti barreessa. Yeroo jalqabaa waan ta'eef ammallee ni godhaa jira jechuudha. Kanaan booda Imo ballee na jala badee bilbilaa wajjin badee wanni akkasii tokko hin jiru. Wanni isin namaan dubbattan martinu dhibbaaf dhibbatti yeroo tokko seetingii kana sirreeffannaan isiniif deebi'ee dhufaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan sirreeffadhaa hiriyoota keessanii share godhaa salphaadha steppiin isaa itti fayyadamaa isiniin jecha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.